Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashama akkam jirtu oduu guyyaa har'aa qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Ijoon oduu keenya kan guyyaa har'aa keessattis tarkaanfii ilaaleessaa waboon goleelee Oromiyaa garaagaraa keessatti fudhatee fi eebba jajjabeen giddu galeessaa humna haara waleenjisee eebbisiisuu wal qabatee jeenoksaayid yookiin duguuggaa sanyii gocha gara jabina ilmaan Oromoo irratti bulchiinsa faashinistii Abiyyi Ahmadiin raawwatamaa jiru kaaba Oromiyaa walloo wal qabatee keessattuu lixa Oromiyaa humnoota fintaaleeyyii Amaaraa fi waraana murna biltiginnaan gocha suukanneessaa uummata nagaa irratti fudhatanii lubbuu nama hedduu ajjeesuuf qabeenya uummataa ibiddaan barbadeessuun dhagahame isin dhageessifna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi warroonni maatii bilisootii fi hin tahin sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Garaaf jecha oraalii diroomii loluu fi kaayyoo dhugaatiif murannoo kutannoodhaan loluun tokko miti. Mootummaan Itoophiyaa erga du'aaf kiiloo 4 feesbuukii qofa irratti waywaataaf dhidhiitachuu eegale bulee jiraachuun kan beekuu fi faadha. Egaa bade balleessaan si balleessa akkuma jaan jibbaata du'aaf dhidhiitataa waan jiruuf ummata nagaa balleessuuf lubbuu namaa fi qabeenya ummata nagaa ibiddaan barbadeessaa jira. Kanaas hubachuu yeroo amma akka Oromootti kaanee falmannee akka nummiinetti xumura itti gochuu qabna. Makalaakaa magaalota godinootaa fi ispaaltii irratti olii gajjooraa ummata nagaa darartuu waboon biyyee nyaachisaa jira. Kanaftees warri hubate harka kennachaa jiraachuun ifoomee jira. Dhidhiitachuun du'a nama oolchuu namoonni tokko tokkoof waan gale fakkaata. Imalli gara Finfinnee gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon eegalame injifannoo cululuqaa galmeessuun itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa galaan lola jajjabaa guyyaa har'aa bakka adda addatti godhee magaalaa Wancii fi Guwwee weerartuu keessaa yaasee to'annoo fi jala oolchee jira. Ajajaan waboo zoonichaa beeksisee jira. Lolli hanga ammaattis itti fufee jira. Mooraan poolisii federaalaa godina Arsii lixaa aanaa Dodoollaa irraa itti aanaan ajajaan 10 wabootti harka kennatee jiraachuun ajajaan waboo naannichaas ifoomsee jira. Ilmaan Oromoo quuqama saba isaanii qaban miidhaa sirna PP'n ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru mormuudhaan mooraa waraana sirna faashinistii PP gadhiisuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Mooraa waraana sirna impaayera tortoraa Itoophiyaa keessatti qoqqoodinsi sabummaa irratti hundaa'e dhalachuun mooraan diinaa karraasaa jiruu fi impaayericha keessatti lolli waan hammaateef lubbuun miseensota waraana PP galaafatamaa jiraachuun irraa abdii kutachuudhaan mooraa sirnichaa gadhiisanii wabootti harka kennachaa jiru. Jololte sabaaf loli biyya keettay warriya ergamtu in ergamin barsiidhaaf bambiya eeggate kabachiisa goota tiksa biyya baasa. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon haleellaa ciccimaa diina rifaasisuu humnoota sirna naftanyaa faashinistii impaayera Itoophiyaa tiksituuf uummata Oromoo dararaa jirtu irratti fudhateen hedduu isii du'aa fi madoon adabuun kaampii ishee daaraa godhee jiraachuun waboon naannichaa ifoomsee jira. Ammajjii 26 bara 2022 irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibba bahaa tarkaanfii humna yartuu tiksee sirna tortoraa Itoophiyaa irra fudhateen hedduu isii du'aa fi madoo cimaadhaan adabuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuu waboon zoonichaas ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Dodoollaa keessa socho'u tarkaanfii ilaaleessaa humna yartuu diinaa irra fudhateen humnoota weerartuu diinaa hedduu du'aa fi madoo ciccimaan adabuun barbadeessuun kaambii federaalaa magaalaa Dodoollaa irraa namni maqaan isaa Abdii Abubakar Usumaan jedhamu itti aanaa ajajaa 10 kan ta'e hidhannoo isaa guutuu waliin gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa keessa socho'utti qawwee koodiina dhukka'uu qabdi malee fura kootti dhikka'uu hin qabdu jechuudhaan irree fi gaachana uummata Oromoo jajjabee loltuu bilisummaa Oromoo wabootti dabalamee jiraachuun ifoomee jira. Bifuma wal fakkaatuun ammajjii 26 bara 2022 irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa humni furgaatuun urjii lolaa Cibirraan Odaa Adoollaa tarkaanfii cimaa ergamtuu diinaa irra fudhateen humnoota yartuu tiksee sirna tortoraa Itoophiyaa hedduu
hororee daareessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa jajjabeen urjii lolaa Cibirraan Odaa Adoollaa tarkaanfii ergamtuu diinaa irra fudhateen gooroo Adoollaa ganda goofoo Yaamoo jedhamuun beekamu keessatti barraaqa itti cabsee humna weerartuu diinaa irraa 22 battalumatti ajjeese 17 ol madeessuun kilaashaa kaammee 14 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuu ajajaan Cibirraa gabaasuun ifoomee jira. Osuma moortuu inni horu hora baga gammaddan baga gammannee irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddu galeessaa jajjabee bifa haarawaan leenjisee eebbisiisuun bobbaasee jiraachuu waboon zoonichaas ifoomsee jira. Egaa baga gammannee baga gammaddan isiniin jenna. Ganama har'aa maqaa Shanee Adamsina jedhu waraanni mootummaa faashinistii Abiyyi Ahmadiin durfamu uummata nagaa aanaa baatee keessatti argamu gandoota akka Gurree, Salatee, Ol Tokkee, Wayyoo fi Jaldeetiif kan kana fakkaatan keessatti dirqiin bakka Shaneen jiru nu geessaa jedhanii uummata bosonatti bobbaasaa yeroo uummanni bandara keessaa bobbahe qabeenya uummataa qawwee warqii shamarranii motora bishaaniif kanneen adda addaa uummata jalaa saamaa namoota nuti Shanee hin beeknu bakka jiraniis hin beeknu jedhanii didan irratti dararaa fi ajjechaa raawwachaa jiraachuunis himamaa jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa keessa socho'u tarkaanfii ilaalessaa humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa tiksee sirna tortortuu Itoophiyaa hedduu daareessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa keessa socho'u jajjabeen urjii lolaa gootichi ija barbadaa daareessaan diinaa tarkaanfii ilaalessaa humna yartuu diinaa irra fudhateen leenjisaa humna addaa fi dhiitee kufaa kan ture yeroo baay'ee uummata nagaa Shanee jechuudhaan itti dhaadachaa Dambidoolloo keessatti dararaa kan ture guyyaa dheengaddaa waboon biyyee nyaachisee guyyaa kalee isaaree ifa isaallee iddoo itti gatu dhabde waraanni PP magaalaa Dambidoolloo ganda biiftuu keessatti humnaan geessee waldaa Tuulamaatti awwaalee jiraachuun ifoomee jira. Wal fakkaatuun gootichi abdii sabaa waboon daareessaan diinaa haleellaa cimaa taasiseen humna weerartuu diinaa irraa hedduu ajjeesee hedduus madeessu ajajaa olaanaa kutaa impaara Itoophiyaa 12ffaa kan ta'e biyyee nyaachisuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuu waboon ifoomsee jira. Kanumaanis baara guudaan sirrii nama nyaataan Itoophiyaa faashinistiin Abiyyi Ahmadiin durfamu uummata nagaa irratti duroomii roobsaa akka biraa dadhabnaan uummata nagaa balleessuuf qabeenya uummataa ibiddaan barbadeessaa jiraachuun ifoomee jira. Jenoksaayid yookiin duguuggaa sanyii lixa Oromiyaa humnooti finxaalee waraanni humna biltiginnaa gocha suukanneessaa uummata nagaa irratti fudhatanii lubbuu nama hedduu ajjeesuuf qabeenya uummataa ibiddaan barbadeessuun dhagahamee jira. Akka odeessi maddeen irraa bahuu ifa godhetti lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Ona Limmuu gandoota baadiyyaa fi Xeeboqqoo bareedduu jedhamu keessatti humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraaf waraanni murrichaa manneen uummata qabeenya keessa jiru waliin ibiddaan barbadeessanii jiraachuun ifoomee jira. Akka maddi odeessa kana kenne jedhutti gandeen kana sababa oomisha boqqolloof salleetaan beekaman ta'aniif irratti xiyyeeffate kan jedhus jira. Finxaaleeyyiin gocha suukanneessaa kana uummatarraan gahaan meeshaalee gurguddoon fageenyarraa miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu danda'an akka hidhatanii jiran maddi kun dabaluun ifoomsee jira. Manni gocha suukanneessaa finxaaleeyyii kana irraa hafan qa'ee fi qabeenya diinaa irraa barbadeeffaman keessaa baqachuun dirreetti rakkataa jiraachuu himamaa jira. Yeroo akka Oromootti kaanee falmannu gabrummaa jalaa baanu amma gabrummaa jalatti of wallaaluun bashannanuun gatii qabu. Mannee gabrummaa xumura itti gochuun bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa labsachuudhaaf kaanee haa hojjennuun dhaamsa dhaloota qubeetii walumaa galatti dhaamsa Oromummaati. Dammaqii Oromoo ka'ii wal kakaasii qaleen har'an taatu bara dhufaa darbaa gabrummaan hin mallee afaan qawwee cabne afaan qawween bilisoomna afaan qawwee malee bilisummaan walabummaan birmadummaan Oromoo hin jirtu iddoo jirtu ka'ii wal kakaasii qawwee bitii falmadhuun dhaamsa kooti dhaamsa Oromummaati. Sabni afaan qawween cabe afaan qawweetiin bilisooma. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti warroonni bilisootii fi maatii hin ta'in bilisootii fi sabiskiraayib gochuun maatii ta'uudhaan hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna nagayatti. sabaaf looli
biyya keetta'i wardiyya ergamtu in ergaamin barsii dhaabban biyya eeggate kabachiisa goota tiksa biyya baasa daabessan dheessee gaalee karaa saadaan cabsiisa doololte sabaaf looli biyya keetta'i wardiyya ergamtu in ergaamin barsii dhaabban biyya eeggate kabachiisa goota tiksa biyya baasa daabessan dheessee gaalee karaa saadaan cabsiisa. Ifadhu kana balleessa ifadhu inni dukkana jabaanee hundeen kaabbanee taane rabbiyaaf gaachana saareen carraan dhaalattuu lachi oomuu leencuu madalcha garbummaan manaa nu baasee bilisummaa dhufee nu galcha.